Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabalootech viidiyoo baay'ee bareedaa fi barbaachisaa ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Sababiiwwan moobaayilii keenya biizii godhan keessaa kutaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen ture. Amma immoo kutaa lammaffaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Wantoota kana yeroo darbe viidiyoo darbe irratti waan tokko isiniif hojjedheen ture. Kutaa lammaffaa isaa qabadhee isiniif dhiyaadha. Akkuma jedhee waadaa isiniif galeen kutaa lammaffaa isaa kunoo qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Maarree egaa chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan sekeendii muraasa isinitti fudhataatii iddoo subscribe jedhu kanarra tuquudhaan achumarra tuquudhaan viidiyoon yeroo yerootti gadhiisu dafee akka isin qaqqabuuf all iddoo jedhu kanarra kaa'uudhaan akkasumas like gochuudhaan namoota biroo akka qaqqabuuf illee share gochuudhaan viidiyoo kana jalqabaa hanga dhumaatti na hordofaa. Egaa yeroo darbe wantoonni moobaayilii keenya biizii godhan sadiitu jiru isiniin jedheen ture. Achi keessaas viidiyoo tokko isiniif hojjedhee kutaa lammaffaan egaa isiniin jedheen ture. Egaa akkuma waadaa isiniif galetti kutaa lammaffaasaa qabadhee dhiyaadheen jira. Wantoonni moobaayilii keenya biizii godhan inni tokkoffaan appilikeeshinii keenya yeroo yerootti Play Store jala galuudhaan update gochuudha isiniin jedheen ture. Viidiyoo isaa isiniif hojjedheen jira, daawwadhaa. Egaa amma immoo kutaa lammaffaasaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Inni kun immoo eessaani akkamittiin sirreeffachuu dandeenya, maaltu biizii godha kan jedhu waliin ilaalla. Egaa jalqaba moobaayilii keessanirraa gara gubbaarraan asii gadi haxaa'uudhaan mallattoon seetingii harka mirgaa gara oliirra jira. Ilaa kunoo asirra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Innis seetingiiwwan garaagaraa isiniif fida. Nuti maal sirreeffachuutu nurra jiraata kan jedhu application management iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Application management kana keessaa application settings, application update, application launch jedhee waa'ee applicationoota waan wal ilaallatu hundasaa asirra kaa'ee jira jechuudha. Achi keessaa nuti application settings iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Egaa as keessaa wanti nuyi sirreeffachuu qabnu inni gaafa achirratti appilikeeshinoota garaagaraa nuuf baasaa jechuudha. Nuti achirraa maal sirreeffachuu qabna? Appilikeeshinii tokko tokkoonsaa kosii mataasaa qaba. Kosii sana akkamittiin keessaa haxaa'uu dandeenya? Fakkeenyaaf isinittiin argisiisaa. Amma all galar iddoo jedhu kana jala seenuudhaan ilaalaa jechuudha. Amma notification permissions akkasumas storage cache wantoonni jedhan jiru. Nuti storage and cache isa jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Egaa asirra gaafa tuqnu application size applicationii keenya meegaabaaytii meeqa akka inni qabatu kunoo asitti nuuf ibsa. Akkasumas daataan user data kan jedhamu jira. Achi keessaa cache kan jedhu kun kosiidha jechuudha. Hin fayyadu jechuudha appilikeeshinii kanaaf. Kanaaf achirra deemuudhaan appilikeeshinoota tokko isaarra deemuudhaan egaa akkasittiin baafanne booda clear cache jetti kunoo gajjallaa harka mirgaarra iddoo mallattoo diliitii fakkaattu kana irra tuquudhaan clear goonaa jechuudha. Egaa amma cache iddoon jedhu kunoo amma 0 baayitiitti deebi'eera jechuudha. Sila meegaabaaytii 10 qaba ture amma 0tti deebi'eera jechuudha. Akkasumas ammas aappii biraa waliin ilaalla. Ammas appilikeeshinii fakkeenyaa fi Android Auto kan jedhu kanan waliin ilaalla. Storage and cache iddoo jedhu irra tuquudhaan innis 0 baayitiidha jechuudhaan takkaa qulqulleesseera waan ta'eef. Ammas appilikeeshinoota biraa mee waliin ilaallu. Application update iddoo jedhu kanarra tuquudhaan waliin ilaalla. Fakkeenyaaf storage and cache meegaabaaytii 31 qaba jedha. Gara fuulduraatti gaafa deemu inni immoo keechiin keenya yookaan kosiin achi keessa jiru kiiloobaaytii 115 jechuudha. Egaa kunoo nutis harka bitaa harka mirgaa gara gadiirraa tuquudhaan clear cache iddoo jettu kanarra tuquudhaan clear irraa goonee sirreeffannaa jechuudha. Akkasumaan fakkeenyaaf calculator, calendar wantoonni jedhan kun keechii mataa isaanii qabu jechuudha. Kosii jechuudha. Amma kaameraa kan jedhu kanarraa fakkeenyaaf storage and cache iddoo jedhu tuquudhaan inni qulqulleeffadheen jira jechuudha. 0 baayitiidha. Akkasittiin wantoota kana irra deemnee appilikeeshinii tokko isaarra deemuudhaan yoo sirreeffannee moobaayiliin keenya biizii hin ta'uun isiniin jedha. Egaa kutaa sadaffaatiin hanga walitti deebinutti YouTube koo subscribe godhaa. Akkasumas like, comment, share godhaa namoota biraan ga'an isiniin jedha. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Bye bye. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabalootech viidiyoo baay'ee bareedaa fi barbaachisaa ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee
jira. Sababiiwwan moobaayilii keenya biizii godhan keessaa kutaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen ture. Amma immoo kutaa lammaffaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Wantoota kana yeroo darbe viidiyoo darbe irratti waan tokko isiniif hojjedheen ture. Kutaa lammaffaa isaa qabadhee isiniif dhiyaadha. Akkuma jedhee waadaa isiniif galeen kutaa lammaffaa isaa kunoo qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Maarree egaa chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan sekendii muraasa isinitti fudhataatii iddoo subscribe jedhu kanarra tuquudhaan achumarra tuquudhaan viidiyoon yeroo yerootti gadhiisu dafee akka isin qaqqabuuf all iddoo jedhu kanarra kaa'uudhaan akkasumas like gochuudhaan namoota biroo akka qaqqabuuf illee share gochuudhaan viidiyoo kana jalqabaa hanga dhumaatti na hordofaa. Egaa yeroo darbe wantoonni moobaayilii keenya biizii godhan sadiitu jiru isiniin jedheen ture. Achi keessaas viidiyoo tokko isiniif hojjedhee kutaa lammaffaan egaa isiniin jedheen ture. Egaa akkuma waadaa isiniif galetti kutaa lammaffaasaa qabadhee dhiyaadheen jira. Wantoonni moobaayilii keenya biizii godhan inni tokkoffaan appilikeeshinii keenya yeroo yerootti Play Store jala galuudhaan update gochuudha isiniin jedheen ture. Viidiyoo isaa isiniif hojjedheen jira, daawwadhaa. Egaa amma immoo kutaa lammaffaasaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Inni kun immoo eessaani akkamittiin sirreeffachuu dandeenya, maaltu biizii godha kan jedhu waliin ilaalla. Egaa jalqaba moobaayilii keessanirraa gara gubbaarraan asii gadi haa xaa'uudhaan mallattoon seetingii harka mirgaa gara oliirra jira. Ilaa kunoo asirra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Innis seetingiiwwan garaagaraa isiniif fida. Nuti maal sirreeffachuutu nurra jiraata kan jedhu application management iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Application management kana keessaa application settings, application update, application launch jedhee waa'ee applicationota waan wal ilaallatu hundasaa asirra kaa'ee jira jechuudha. Achi keessaa nuti application settings iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Egaa as keessaa wanti nuyi sirreeffachuu qabnu inni gaafa achirratti appilikeeshinoota garaagaraa nuuf baasaa jechuudha. Nuti gaa achirraa maal sirreeffachuu qabna? Appilikeeshinii tokko tokkoonsaa kosii mataasaa qaba. Kosii sana akkamittiin keessaa haxaa'uu dandeenya? Fakkeenyaaf isinittiin argisiisaa. Amma all galar iddoo jedhu kana jala seenuudhaan ilaallaa jechuudha. Amma notification permissions akkasumas storage cache wantoonni jedhan jiru. Nuti storage and cache isa jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Egaa asirra gaafa tuqnu application size application keenya meegaabaaytii meeqa akka inni qabatu kunoo asitti nuuf ibsa. Akkasumas daataan user data kan jedhamu jira. Achi keessaa cache kan jedhu kun kosiidha jechuudha. Hin fayyadu jechuudha applicationii kanaaf. Kanaaf achirra deemuudhaan applicationota tokko isaarra deemuudhaan egaa akkasittiin baafanne booda clear cache jetti kunoo gajjallaa harka mirgaarra iddoo mallattoo diliitii fakkaattu kana irra tuquudhaan clear goonaa jechuudha. Egaa amma cache iddoon jedhu kunoo amma 0 baayitiitti deebi'eera jechuudha. Sila meegaabaaytii 10 qaba ture amma 0tti deebi'eera jechuudha. Akkasumas ammas aappii biraa waliin ilaalla. Ammas applicationii fakkeenyaa fi Android Auto kan jedhu kanaan waliin ilaalla. Storage and cache iddoo jedhu irra tuquudhaan innis 0 baayitiidha jechuudhaan takkaa qulqulleesseera waan ta'eef. Ammas applicationoota biraa mee waliin ilaallu. Application update iddoo jedhu kanarra tuquudhaan waliin ilaalla. Fakkeenyaaf storage and cache meegaabaaytii 31 qaba jedha. Gara fuulduraatti gaafa deemu inni immoo keechiin keenya yookaan kosiin achi keessa jiru kiiloobaaytii 115 jechuudha. Egaa kunoo nutis harka bitaa harka mirgaa gara gadiirraa tuquudhaan clear cache iddoo jettu kanarra tuquudhaan clear irraa goonee sirreeffannaa jechuudha. Akkasumaan fakkeenyaaf calculator, calendar wantoonni jedhan kun keechi mataa isaanii qabu jechuudha. Kosii jechuudha. Amma kaameraa kan jedhu kanarraa fakkeenyaaf storage and cache iddoo jedhu tuquudhaan inni qulqulleeffadheen jira jechuudha. 0 baayitiidha. Akkasittiin wantoota kana irra deemnee applicationii tokko isaarra deemuudhaan yoo sirreeffannee moobaayiliin keenya biizii hin ta'uun isiniin jedha. Egaa kutaa sadaffaatiin hanga walitti deebinutti YouTube koo subscribe godhaa. Akkasumas like, comment, share godhaa namoota biraan ga'an isiniin jedha. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaatti bye bye. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabaloo Tech. Viidiyoo baay'ee bareedaa fi barbaachisaa ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Sababiiwwan moobaayilii keenya biizii godhan keessaa
kutaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen ture. Amma immoo kutaa lammaffaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Wantoota kana yeroo darbe viidiyoo darbe irratti waan tokko isiniif hojjedheen ture. Kutaa lammaffaa isaa qabadhee isiniif dhiyaadha. Akkuma jedhee waadaa isiniif galeen kutaa lammaffaa isaa kunoo qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Maarree egaa chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan sekeendii muraasa isinitti fudhataatii iddoo subscribe jedhu kanarra tuquudhaan achumarra tuquudhaan viidiyoon yeroo yerootti gadhiisu dafee akka isin qaqqabuuf all iddoo jedhu kanarra kaa'uudhaan akkasumas like gochuudhaan namoota biroo akka qaqqabuuf illee share gochuudhaan viidiyoo kana jalqabaa hanga dhumaatti na hordofaa. Egaa yeroo darbe wantoonni moobaayilii keenya biizii godhan sadiitu jiru isiniin jedheen ture. Achi keessaas viidiyoo tokko isiniif hojjedhee kutaa lammaffaan egaa isiniin jedheen ture. Egaa akkuma waadaa isiniif galetti kutaa lammaffaasaa qabadhee dhiyaadheen jira. Wantoonni moobaayilii keenya biizii godhan inni tokkoffaan appilikeeshinii keenya yeroo yerootti Play Store jala galuudhaan update gochuudha isiniin jedheen ture. Viidiyoo isaa isiniif hojjedheen jira, daawwadhaa. Egaa amma immoo kutaa lammaffaasaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Inni kun immoo eessaani akkamittiin sirreeffachuu dandeenya, maaltu biizii godha kan jedhu waliin ilaalla. Egaa jalqaba moobaayilii keessanirraa gara gubbaarraan asii gadi haxaa'uudhaan mallattoon seetingii harka mirgaa gara oliirra jira. Ilaa kunoo asirra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Innis seetingiiwwan garaagaraa isiniif fida. Nuti maal sirreeffachuutu nurra jiraata kan jedhu application management iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Application management kana keessaa application settings, application update, application launch jedhee waa'ee applicationota waan wal ilaallatu hundasaa asirra kaa'ee jira jechuudha. Achi keessaa nuti application settings iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Egaa as keessaa wanti nuyi sirreeffachuu qabnu inni gaafa achirratti appilikeeshinoota garaagaraa nuuf baasaa jechuudha. Nuti achirraa maal sirreeffachuu qabna? Appilikeeshinii tokko tokkoonsaa kosii mataasaa qaba. Kosii sana akkamittiin keessaa haxaa'uu dandeenya? Fakkeenyaaf isinittiin argisiisaa. Amma all galar iddoo jedhu kana jala seenuudhaan ilaalaa jechuudha. Amma notification permissions akkasumas storage cache wantoonni jedhan jiru. Nuti storage and cache isa jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Egaa asirra gaafa tuqnu application size applicationii keenya meegaabaaytii meeqa akka inni qabatu kunoo asitti nuuf ibsa. Akkasumas daataan user data kan jedhamu jira. Achi keessaa cache kan jedhu kun kosiidha jechuudha. Hin fayyadu jechuudha applicationii kanaaf. Kanaaf achirra deemuudhaan applicationota tokko isaarra deemuudhaan egaa akkasittiin baafanne booda clear cache jetti kunoo gajjallaa harka mirgaarra iddoo mallattoo diliitii fakkaattu kana irra tuquudhaan clear goonaa jechuudha. Egaa amma cache iddoon jedhu kunoo amma 0 baayitiitti deebi'eera jechuudha. Sila meegaabaaytii 10 qaba ture amma 0tti deebi'eera jechuudha. Akkasumas ammas aappii biraa waliin ilaalla. Ammas applicationii fakkeenyaa fi Android Auto kan jedhu kanaan waliin ilaalla. Storage and cache iddoo jedhu irra tuquudhaan innis 0 baayitiidha jechuudhaan takkaa qulqulleesseera waan ta'eef. Ammas applicationoota biraa mee waliin ilaallu. Application update iddoo jedhu kanarra tuquudhaan waliin ilaalla. Fakkeenyaaf storage and cache meegaabaaytii 31 qaba jedha. Gara fuulduraatti gaafa deemu inni immoo keechiin keenya yookaan kosiin achi keessa jiru kiiloobaaytii 115 jechuudha. Egaa kunoo nutis harka bitaa harka mirgaa gara gadiirraa tuquudhaan clear cache iddoo jettu kanarra tuquudhaan clear irraa goonee sirreeffannaa jechuudha. Akkasumaan fakkeenyaaf calculator, calendar wantoonni jedhan kun keechi mataa isaanii qabu jechuudha. Kosii jechuudha. Amma kaameraa kan jedhu kanarraa fakkeenyaaf storage and cache iddoo jedhu tuquudhaan inni qulqulleeffadheen jira jechuudha. 0 baayitiidha. Akkasittiin wantoota kana irra deemnee applicationii tokko isaarra deemuudhaan yoo sirreeffannee moobaayiliin keenya biizii hin ta'uun isiniin jedha. Egaa kutaa sadaffaatiin hanga walitti deebinutti YouTube koo subscribe godhaa. Akkasumas like, comment, share godhaa namoota biraan ga'an isiniin jedha. Viidiyoo biraan hanga walitti